sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajji 3 bara 2017 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaalli biiftuu galgaloo isin dhageessisuun eegalla. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaatti. Isin keessummeessaa barruu haala yeroo irratti barraa'e kan isiniif dhiyyeessu an Michuu Lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Harka fuune dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ani biiftuu galgalooti. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Amajjii 1 bara 2017 ayyaanni bara jijjiirraa Oromoo guutummaa golee Oromiyaa keessatti akkasumas Oromoota biyya hambaa jiraniin kabajamee oole. Maqaa Koomaandii Poostii jedhu sababeeffachuun dararaan mootummaan Abbaa Irree uummata Oromoo irraan gahaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Fincilli uummataas daran finiinee jiraachuu qeerroon gabaasan. Gara babal'ina oduutti yeroo ceenu. Akka gabaasni qaqqabeessutti guutummaa Oromiyaa keessatti akkasumas barattoota yuunivarsiitii garaagaraa jiraniin gootowwan qeerroon naannichaa walitti dhufuun ayyaana waraana bilisummaa Oromoo amajjii 1 bara 2017 kabajatan. Sirna kabaja ayyaanaa kana irrattis jalqaba irratti yaadannootu wareegamtoota kanaan dura lafee isaaniif dhiiga isaanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itichuun uummanni Oromoo sadarkaa ammaa kanarra akka ga'u jaallan godhaniif yaadannoo sammuu taasifame. Addatti immoo wareegamtoota bara kana warraaqsa biyyoolessaa fi sirna kabaja guyyaa ayyaanaa irreechaa irratti kanneen lubbuu darbaniifis yaadannoon sammuu erga taasifameen booda sirni dungoo qabsiisuu wareegamtootaaf godhamee gootowwan qeerroon Oromoo walitti dhufan kunneen irbuu Oromummaa waliif seenuun sagantaa sirna yaadannoo amajjii 1 bara 2017 xumuranii jiraachuu maddeen keenya bakkoota garaagaraa irraa gabaasan. Babal'ina gabaasota kanaa fuulduratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 biyya Niizerlaand keessattis konyaa adda bilisummaa Oromoo Niizerlaandiin qophaa'e haala baay'ee ho'aa ta'een muddee 31 bara 2016 hawaasa Oromoo wajjin kabajamee walii jiraachuu maddeen gabaasan. Akka gabaasni qaqqabee addeessutti sirna kabaja ayyaana kana irrattis jalqaba irratti sagantaa eebbaatu karaa maanguddoota Oromoo taasifame. Itti aansuun yaadannoon sammuu wareegamtootaa daqiiqaa muraasaaf taasifame. Bifuma wal fakkaatuun sirna dungoo qabsiisuun jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif erga taasifameen booda faaruu alaabaa Oromoo fi haasaa baniinsaatu dura taa'aa konyaa adda bilisummaa Oromoo Niizerlaandiin godhamuun sirna miidhagaa ta'een sagantaa isaanii eegalan. Seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sochii yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiruu fi haala yeroo irratti ibsi bal'aan hawaasa Oromoo sagantaa kana irratti argamaniif kennamee jira. Suursochii yookaan viidiyoo waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa agarsiisus hirmaattota sagantichaaf kan daawwachiifame yommuu ta'u, akka keessummaa kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromootti kan dhiyaatan ajajoota waraanaa bilisummaa Oromoo dirree irra jiran jaalli tokko toora bilbilaan akkasumas miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan turanii fi yeroo ammaa biyya Beeljiyeem keessa kan jiraatan Dr. Baaroo Qannoo walduraa duubaan haasaan godhan haamilee hawaasa keenyaa kan kakaasee fi battalumatti waraana bilisummaa Oromoof gumaachi guddaan akka walitti qabamu sababa ta'uu danda'u gabaasni qaqqabee ni addeessa. Gaaffii hedduun hawaasa keessaa jaallan keessummoota kabajaa ta'anii sagantaa kanarratti haasaa godhaniif kan dhiyaate yommuu ta'u, deebii quubsaanis kennamee jiraachuu odeessuu qaqqabe ni ifoomsa. Dhumarrattis dura ta'an konyaa adda bilisummaa Oromoo Niizerlaand akkuma jalqaba irratti baga nagaan dhuftan jechuun sagantaa banan gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoof godhaniif hirmaattota erga galateeffatanii booda sagantaan sun xumuramuun beekame. Oduu biraan maqaa Koomaandii Poostii jedhu sababeeffachuun dararaa mootummaan Abbaa Irree uummata Oromoo irraan gahaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Fincilli uummataas daran finiinee jiraachuu qeerroon gabaasan.
Haaluma kanaan giddugaleessa Oromiyaa Shawaa Lixaa Onaginda barate bakka addaa laga Mogor bakka jedhamutti lola jabaa humna ittisa uummataa fi waraana koomaandii poostii gidduutti torban darbe keessa guyyaa lamaaf osoo walirraan citiin geggeeffameen humna ittisa uummataa keessaa qeerroon lama battalumatti yeroo wareegaman waraana weerartuu wayyaanee keessaa immoo humni koomaandii poostii 6 battalumatti akka wareegaman maddeen qeerroo godinichaa gabaasan. Lola guyyaa lamaaf naannoo godinichaatti geggeeffamaa ture walqabatees yeroo ammaan kana waraanni weerartuu wayyaanee uummata naannichaa irratti sakatta'iinsa hamaa fi dararaa jabaa uummata naannoo sanaa irratti geggeessaa akka jirus himamee jira. Tarkaanfii waraana weerartuu wayyaanee irratti fudhatamee walqabatees uummanni naannoo sanaa jumlaan gara mana hiraarsaatti guuramaa jiraachuu maddeen qeerroo lixa shaggar irraa nu qaqqaban ifa godhan. Oduma wal fakkaatuun humni federaalaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee weeraruudhaan uummata magaalattii goolaa jiraachuu maddeen ibsan. Amajjii 2 bara 2017 ganamarraa kaasuudhaan guutummaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee akkasumas mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa humna koomaandii poostiin doorsifamaa jiraachuu maddeen qeerroo naannicharraa eeranii jiran. Dhumarratti godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Miyoo keessatti haleellaa humna ittisa uummataa waraana koomaandii poostii wayyaanee gidduutti raawwateen humni ittisa uummataa keessaa lubbuun jiraataa aanichaa nama maqaan isaa Johar Shanoo jedhamu akka wareegame himame. Lolli kunis daangaa irratti akka gaggeeffamaa ture maddeen qeerroo naannichaa eeruun lola daangaa naannichaa irratti godhamaa ture kanaan walqabatees ilmaan Oromoo hedduminaan madaa'uudhaan yeroo ammaa kanas hospitaala Dirree Dawaa keessatti wal'aanamaa akka jiranis gabaasanii jiru. Oduu keessa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Baratu darbu dide ofin gunguma dema barano baromani baroman darba amayo mete darba fardatu garbu dide achuma gangalata baratu darbu dide achuman wasalata utoto barana jeno barile barani sokite ormo note kovalte Harki kanyatu dina ofi male harki kanyolu dina ofi male noto of nese enyutu chale no matof nese enyutu chale jedetu welise libira jedetu welise libira gansa chibada nuf galera tana wahedu jedame wahedu snibikna tilmane oromo malif tokkontane malif wale mormina tokkuma ya ilmani oromo tokkumani kumna tokkuma ya ilmani oromo tokkumani kumna tokkuma
barroo barumaan darbaan amma yoomitti nu darbaan fardatoo garbuu liite achuma gangalatu baratoo darbuu dhiide achumaan wasallatu utotoo baranaa jennu barrilee barani sokkite ormi moo nutti kofalte lakki lammii wanko mitoko haatanu malo lammii wanko mitoko haatanu Oromiyaa bal'oo fi walina qabsoo Oromiyaa bal'oo fi walina qabsoo bekeessa siin dhabne nu bekeessa qabna qabeenya siin dhabne nu qabeenya qabna walii galtee ni beedaandi wal dhowwina maaliif tokkoon taane maa wal guduunfina tokkummaa maaf dhabnee takka almaanee bineensa maaliif wal jibbina Tokuma, 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 Tokuma. Ya ilmani Oromo Tokuma, Uma Tokumani Kumna Tokuma, 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 Tokuma. Ya ilmani Oromo Tokuma, Uma Tokumani Kumna Tokuma. Lafa barii geesse dukkan nammaatti. Gochaan farrummaa fi diinummaa mootummaan abbaa irree inni dhufaa darbaan uummata Oromoo irratti geggeessaa turee fi ammas geggeessaa jiru kamuu uummata Oromoo daran falmaa mirga abbaa biyyummaa isaa gabbisa malee laaffisee hin beeku. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo bal'aan qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun guutummaa golee Oromiyaa keessatti godhaa turee fi ammas gochaa jiru murna afaan qawweetiin uummattoota biyyattii bulchaa jiru xumura itti gochuuf dadammaqsaa jira malee sodaa qawweef jecha uummatichi jilbeenfatee hin beeku. Qabsoon bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf qabsaa'ota saba keessaa ba'an muraasaan geggeeffamaa ture. Hiddisaa gabbachuun waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroon itti horatee har'aan tana golee Oromiyaa hunda keessatti uummata Oromoo bal'aa hirmaachisuun bifa qindaa'aa fi hunda galeessa ta'een fincilli diddaa garbummaa fi sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura garbummaa Oromiyaa dhalchuun qabeenya diinaa burkuteessuun ilmaan Oromootti abdii horee jira. Diinaa fi lukeelee diinaa irratti tarkaanfiilee laalessoon qeerroo fi qarreen fudhatamuun injifannooleen daangaa hin qabnes galmaahuun uummata Oromootti gammachuu horee jira. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo ilmaan isaa waliin ta'uun geggeessaa turee fi ammallee jabinaan gochaa jiru gar dabarsuuf jecha shirri mootummaan kun hin xaxiin hin jiru. Hololaa fi doorsisa inni ilmaan Oromoo irratti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo addaan diiguuf hin goones hin jiru. Garuu uummanni Oromoo falmaa akkaan hadhaa'aa ta'e diina waliin kan gochaa jiruun diina irra aanuu kan danda'eef qabsoo jabaa diina irra taasiseenidha. Murni aangoo irra jiru uummata sobee sossobuun maqaa misoomaa jedhu da'oo godhachuudhaan qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, dafqaan bulaa, daldaltootaa fi hojjettoota mootummaa irraa gibira jedhee maallaqa saamuun ijaarsa laga Abbayyaa fi Gilgil Gibee lakkoofsa 3ffaa ijaarraan maallaqa uummatarraa guurrachaa jira. Akkasumas maqaa daandii baadiyyaa isinii ijaarra jedhuu fi ifaa isinii galchina jedhuun uummata Oromoo irraa maallaqa saammachuun maqaa investimentii jedhuunis investoroota baargamaa biyya keessa galchuun albuuda guutummaa Oromiyaa keessaa saamee saamsisaa jira. Ittiinis tuuroomaa jira. Maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuunis uummata Oromoo naannawaa Finfinnee jiraatan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa saamuudhaan daandii irratti baasanii kadhattuu taasisuun hundi isaaniitu tooftaa fi tarsiimoo saamicha mootummaan kun uummata Oromoo irratti baafatedha.
Diddaa uummanni Oromoo keessaa fi ala jiru qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun bakka jiru cufaa harka wal qabatee ol ka'uun gabrummaa dinne bilisummaa fi walabummaa feena mirga abbaa biyyummaa keenya nuuf haa kabajamu jechuun mormii fincila diddaa garbummaa irraa gara sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura garbummaa Oromiyaatti tarkaanfachiisuun geggeessaa turee fi jiruun xiiqiin kan itti bule murni aangoo irra jiru garlaafina tokkoon alatti uummata Oromoo irratti duguuginsa sanyii raawwachuus akkuma itti fufetti jira. Gochaa farrummaa fi diinummaa murni kun uummata Oromoo irratti raawwate keessaa ilmaan sabaa mormii karaa nagaa geggeessan irratti xiyyeeffachuun adda isaanii keessa rukkutuun qeerroo karaa nagaan jaarmiyaa saba isaatiif falmu maqaa xureessuun qabsaa'ota sabaa shororkeessitoota waliin hojjetan jedhee hidhuu dararuu fi hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti gara laafina tokko malee ibidda itti naqee gubuunis amala mootummaa faashistii wayyaanee keessaa isa tokkodha. Keessumaa eeggi duguuggaa sanyummaa mootummaan nama nyaataa wayyaanee guyyaa sirna kabajaa ayyaana irreechaa hara harsadee irratti ilmaan Oromoo irratti raawwatame yakka seenaa calanqoo fi aanooliitiin kan adda hin taane kan bara baraan yaadatamuu fi yoomillee madaan isaa kan mar'immaan uummata Oromoo keessaa hin qorredha. Murni aduun dhiitee bariite ilmaan Oromoo doorsisaa kumaatamaan manhidhaatti guuraa kuma kudhanootaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun biyyarraa baqachiisaa dhibbootaan ajjeesaa jiru kun falmaa mirga abbaa biyyummaatiif uummanni Oromoo taasisu irraa of duuba deebisuuf taasiftu yoomiyyuu hin milkaa'eefis hin beeku. Uummanni Oromoo sodaa diinaaf jecha kaleessas har'as jilbeeffatee hin beeku. Falmaa hadhaawaa mirga abbaa biyyummaa isaa dheeffachuuf gochaa jira malee. Aangoo qawwee fi humna qabu abdachuun uummata Oromoo irratti roorrisaa fi ajjeesaa kan turte mootummaan abbaa irree wayyaanee yoomiyyuu uummaticha lafarraa balleessuuf dhagaa hin galagalchine tokkollee hin qabdu. Gufuu hin buqqisnes hin qabdu. Garuu daqiiqaa tokkoof uummata Oromoorra aantee hin beektu. Irra aanus hin dandeessu. Dhaloonni qubee ammaa kan qoosaatti harka cunqurfamtootaaf jilbeenfatu osoo hin taane kan afaan qawweettuu harka qullaa diina waliin wal'aansoo wal qabaa jirudha. Warraaqsa biyyoolessaa baatii 12 oliif qeerroo fi qarreen guutummaa golee Oromiyaa keessatti osoo sodaa diinaa fi qawweetti bakka hin laatiin gochaa jiraniin mootummaan abbaa irree wayyaanee naasuu fi muddamsuu keessatti akkaan kan rifatte waraana qabdu hundumaan warraaqsa uummanni Oromoo taasisaa jiru kana hunda dhaabsisuu hin dandeenye. Yoomuu dhaabsisuus hin dandeessu. Mootummaa wayyaanee kaleessas deeggarsa warra alaa irraa argateen ishee waraanaa guuttattee uummata Oromoo ittiin fixaa turtee fi ammas kan ittiin fixaa jirtu kanumaan fayyadamteetu. Anis kanumaafan lafti yoo barii geesse dukkanti hammaati jedhe. Ammas mootummaan abbaa irree wayyaanee warraaqsa uummataan finiinee ture ribsuuf jecha labsii yeroo muddamsaa state of emergency banamuun golgaatee humna amanamaa isaa komaandi poostii uummatatti bobbaasuun qabsoo uummataa laamsheessuuf akka tattaafataa jiru eenyuunuu dhokataa miti. Dargaggoota Oromoo hidhaan qabee maaster pilaanii Finfinnee haqee ture deebisee kaasuuf abjoochuun waan hin yaadamnee fi tuffii mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromootiif qabdu kan ibsudha. Waan ta'eefis nuti ilmaan Oromoo bobaa diinaa jala jirru. Addatti ammoo qeerroon dargaggoonni Oromoo yeroo sobaa fi sossoba wayyaanee diddanii mirga abbaa biyyummaa keessaniif falmachuun gumaa obbolaa keessanii bilisummaan deebistan ammatuu qaba. Walumaa galatti uummanni Oromoo keessaa fi ala jirtan kaayyoo ganamaa Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf yeroon itti tokkummaan qabsaa'ota saba cinaa hiriirtanii yaadaa fi qaamaanis tumsitan amma. Addatti immoo qabsoo bilisummaa Oromoo qabsaa'ota sabaatiin geggeeffamaa turee fi jiru keessatti hawwii uummata Oromoo galmaan ga'uuf fallii fi malli jiru tokkichi fi inni maayii mooraa qabsoo itichanii utubuun qabsoo hidhannoo finiinsuudha. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoo uummata Oromoof. Dubbachuu dhabee afaanii na gubatee marrimaani.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aa asirratti goolabna. Waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.